Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo hundaa isaa kana kan simbiraan keenya qophii keenya hojiif ogummaa eegallee jira. Hojiif ogummaa keenya har'aati immoo gara magaalaa Shaashamannee deemuutiin kilaasteroota bakka tokkotti argamu keessatti dargaggoota waldaan gurmaa'anii hojiilee adda addaa irratti bobba'anii akka fedhiif dandeettii isaaniitti hojii hojjechuutiin jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa aadaa hojii guddifachaa jiran irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Keessumaa ammoo kilaastera baay'ee jira naannoo kanatti bakka tokkotti wiirtuu kenniinsa bakka tokko kana keessatti kilaasteroota baay'eetu jira. Kilaasteroota kunneen keessaa immoo kilaastera manufacturingii jalatti immoo hojii mukaa, hojii faayibarii, hojii industirii godoo baay'ee jira. Waldaan bara 2016 dargaggoota yuunivarsiitiitti ogummaa fi beekumsa horatanii dhufan afuriitiin gurmaa'anii yeroo ammaa kana hojii gaagura ammayyaa fi akkasumas meeshaalee mukarraa hojjetamu hunda bifa qulqullinaa fi baay'inaan hojjetanii jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachaa jiru. Booda akkuma argitu naannoo magaalaa Shaashamannee keessatti hojii mukaa hojjechuun akka aadaattis waan beekamuuf yeroo barataa high school yommuu turres hojii san keessa waan tokko of support godhaa waan turreef hojii sanitti yoo galle bu'aa qabeessummaan keenya guddaa ta'a jennee yaadne. Maaliif namni waan beeku hojjetuu fi waan haaraa baratee hojjetu xiqqoo walqixa waan hin taaneef waan beeku hojjete yeroo gabaabaatti milkaa'uu danda'a. Makaanikaal injiinaringii baradhe yaa'u streaming kiyya manufacturingii waan baradhe. Manufacturing saayinsii irratti saayinsoota baay'eetu jira. Biyyoota tokko irratti dhuunfaan hojjechuutu biyyoota sappoorti godhantu jira. Akkuma san biyyoonni Awurooppaa fi Eesiyaa biroo ammoo guruuppiidhaan hojjechuun milkaa'insa guddaa akka qabu saayinsoonni hojjetamee jira. Nu ammoo pruufoo goonee ilaallu jiruu amma Itoophiyaa keessa jiruuf namni yoo guruuppiidhaan hojjete baay'ee milkaa'uu akka danda'u. Maaliif? Inni tokko maallaqa qaba, inni tokko beekumsa qofa qaba. Beekumsi addatti waa gochuu hin danda'u, maallaqni qofnis addatti waa gochuu hin danda'u. Lamaan saniin ammoo yoo walitti fudhanne waan guddaa hojjechuu dandeenya. Gaagura ammayyaa hin oomishna, mooraalee yookaan isa afaan Ingiliffaatiin marliin jedhamu, timbarii yookaan ammoo xaawulaa isa konkiriitiidha foormii ittiin guutamuuf oolu hin oomishna. Inni biraa farnicharoota hin oomishna jechuudha. Bu'aalee mukaa hundumaa fi daraja mana keessaa gara fooqii ittiin bahamu sanniin hojjetaa jirra. Duraan dursee wanni sadii dagatamuun qabu maaliif namni hojii hojjetu tokko koostii xiqqaadhaan, ispiidii guddaadhaan fi koostii xiqqaadhaan kwaalitii isaa eegee hojjete gabaa keessa yeroo gabaabaatti seenuu danda'a. Maaliif kwaalitiin mamii keessa seenuu iyyuu hin qabu hojii irratti. Yeroo jalqabnu advaansii warra maashiniitiin kafalle ara hojiidhaaf jalqabuuf gara birrii 100,000 harka qabanne ture kamaatirraa fudhanne. Amma almost kaapitaalli keenya gara miliyoona 2 miliyoona 3 deemaa jira. Maashinoota 10 wayitu jira mana keessa almost parsantii 80 ol kafallee fixnee jirra. Idaan mootummaan nurra jiru xiqqaadha jechuudha. Nama 12tu jira mana keessa ka hojjetaa jiru. Saniin ala warri loadingii fi unloadingii yookaan fe'aaf buusaa hojjetutu jira. Yaa'u hojiin isaanii dhaabbataa waan hin taaneef malee isaanillee namni 14 jira jechuudha. Waajjirri hojii carraa uumuu bakka amma dhaabannee itti haasaa jirtan ka arginu kana kaffaltii tokko malee almost waan tokkoof waan sappoorti ittiin godhamuun ala homaa osoo hin baasin akka mana kana arganne. Maaliif yeroo ammaa kana beektaa qotaarii ibsaa tokko argachuun mana akkana argachuun hangam koostiin isaa humna kennaan hin yaadamu. Waan kana arganne akka hojiitti seenuu nu godhanii jiranii jechuudha. Ogummaan kiyya immoo baay'ee dura akkana hin turre yeroo as bira dhufu baay'ee ogummaan qabu ture. Amma immoo aga dhufetti ammoo baay'ee hojii asirratti hojjetamu ammoo seeraan hojjechuu sirriitti guutummaan guutuutti danda'ee jira. Galii asirraa argadhee jiru ammootu kan kuusadhaas jira. Sun ammootu akkaataa itti fayyadamuuti namni gargaarullee jira. Kanaaf ammoo wanni kuusadheerullee jira. Wanni bakka
booda ittiin socho'uu barbaadullee jira jechuudha. Waldaan kan biroon magaaluma Shaashamannee kana keessatti kilaastera qindaa'aa kana keessatti hojii oomisha pilaastikaa gosoota adda addaa diizaayinii bareedaaf halluu garaagaraan baay'inaaf qulqullinaan hojjechaa jiru. Baruma kana lama taanee gurmaa'uun hojii kana eegalan lamaanuu barattoota turan ogummaa garaagaraan eebbifamanii ba'uun haala gurmiif isaaniif mijeeffametti ulaagaaf adeemsa barbaachisu guutuun gurmaa'anii gara hojii kanaatti seenan. Meeshaalee pilaastikaa kan manaaf suuqii haala gaariin diizaayinii miidhagaan hojjetu maashina gahaa waan qabaniif adeemsa hojii hunda sirnaan eeguun qulqullinaan hojjetu. Hunduu akka gahee hojiif ogummaa isaatti bakka itti ramadamee dalagutti of eeggannoof xiyyeeffannoo guddaan dalagu. Adaduma guyyaa guyyaan cimanii hojjetaniin muuxannoo hojii kana gabbifachaa jiru. Faayidaa waldaan gurmaa'us haala qabatamaan hojii isaanii xiyyeeffannoon hojjechuun agarsiisaa jiru. Roottoo bishaan kuusu yookaan baatu abbaa leetira 1,000, 2,000 fi 3,000 baay'inaan hojjetu meeshaalee pilaastikaa kanneen biroos dabalatee. Hin argina waan kun yoo alaa gara biyya keenyaa dhufu maaliif hin hojjenne maaliif nuyi biyya keessatti oomishna jennee keessi keenya yaanni kun dhufe akka ka'umsa nu keessa dhufe kanaan kaane akkamitti hojjetama haala isaa sirriitti xiyyeeffannaan qo'annee gara hojii kanaatti seenne jechuudha. Gurmaa'anii hojjechuun faayidaa baay'ee qaba. Akkuma argitan kana nu birallee dabarree ijoollee biraatiif illee carraa hojii uumnee jirra. Oomishni kun illee akkuma argitan kan biyya keenya keessatti argamu miti baay'inaan kan asitti hojjechaa jirru. Nu qofaaf osoo hin ta'in ijoolleen wajjin hojjetaniifis experience haaraadha, beekumsa haaraadha. Baay'ee nu gargaaree jira. Haala kanarratti jira jechuudha. Fooyya'insa guddaa jiru keenya irratti argineerra. Meeshaalee adda addaa oomishna. Bishaan taankarii bishaan irraa jalqabee liitirii abbaa 1,000 irraa hamma kastamariin keenya ordarii nu godhutti hundumaan hojjenna. Meeshaalee mana fincaanii, meeshaalee shaaworii, gandaa, shaartirii, tarkishii oomishna. Akkuma argitan immoo meeshaalee suuqota irratti akka displeetii tajaajilan kan dhiiraa guutuu kan dubartiis akkasumas mudhiidhaan ol mudhiidhaan gad hin oomishna. Nu immoo adaduma oomishaa dhufneen experience haaraa beekumsa haaraa argachaa jirra jechuudha. Bakka hojii kanallee isaantu nu kennanii jiru. Haala adda addaatiin akka hojii keenyatti itti fufnu fuulduraafis akka sirriitti jabaannee hojjennu deeggarsa adda addaa nu kennu. Isaanis dhufanii nu laalu vizitii nu godhu bareedaarra jiru. Namni taa'ee jennaan jijjiirama argatu. Taa'ee jennaan bakkuma taa'ee sanitti guyyaan darba. Garuu immoo socho'uun baay'ee barbaachisaadha. Dhiyeenya kiyyaa maaltu jira, cinaa kiyya maaltu jira, maal jijjiiruu danda'a, maal hojjechuu danda'a jedhee namni yoo ilaale jiruusaa jijjiiruu danda'a. Garuu namni rakkoosaa yoo lakkaa'u taa'ee namni rakkoosaa lakkaa'u jijjiirama argachuu hin danda'u. Garuu mootu rakkoo jiru lakkaa'u osoo hin ta'in rakkoorraa carraa uumanii hojii uumanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Nama 12 wayiin hojjetaa jira. Kan hojjennu hojiiwwan faayibar gilaasii oomishaa jira. Hojiiwwan roottoo taankarii fi hojiiwwan moodifikii adda addaa hojjenna. Kan displee butikii fi hojiiwwan shaaworii kan shittibeetii tarkishii fa'aa isaan oomishaa jira. Baranneet immoo digirii qabannee teenyee turre walii gurmoofnee immoo gara IMX deemneet achiin isaan nu gurmeessaniit mootummaan bakka hojii kana nu kenne. Achiin booda gara hojii jalqabnee jira. Kan hojjennu guyyaatti orderiidhaan hojjenna. Hanga 10-12 roottoowwan 12 fi agasii hojjenna. Mooldiiwwan adda addaa immoo hojjenneet isarratti kaast goonee hojjetaa jirra. Sanaan alatti immoo kanneen kan argitan displeewwan adda addaa isaanillee hojjetaa jirra. Roottoo yoo oomishnu kwaalitii isaa eeggannee hojjenna. Roottoo kana yoo gurgurru roottoo qofa oduu hin taane durabilitii illee wajjin qabna. Roottoo kana gaaraantii waggaa 10 kennina. Gaaraantii waggaa 10 waan kwaalitii ta'e gatii madaalawaadhaan uummata keenyaaf dhiyeessaa jirra. Kan jalqabne 500,000 amma immoo kaapitaala keenya miliyoona 2 darbee jira. Hojii hagas maraan beeku rogaas dhufeen booda garuu muuxannoo baay'ee guddaa argadheera. Akka qaraallee miti adduma kiyyallee hojjechuu hin danda'a. As keessatti hojjechuuf fedhii guddaa qaba. Bakka hojii maraa yoo beekee osoo danda'e
baay'ee natti tola. Galii asuma argadhu bakka guutumaan guututti ofiin jiraachisaa jira. Bakka waanuma maraa of danda'ee maatii kiyya irraa bahee akka of danda'u na godheera. Gahee inni qabu guddaadha. Asitti hojii akkuma baradhetti jechuun bakka biraallee deemee hojjechuu hin danda'a. Manni kun naaf waan guddaa na godheera beektani. Ogummaa jechuun waan guddaadha. Ogummaa na barsiiseera. Manni kun akkasii galii guddaa argadhaara. Akka qaraallee miti akka jalqabaatillee miti. Bakka hojii meeshaa argadheera. Obbo Siisaay Godaanaas kilaasteruma oomishaa kana keessatti bara 2015 namoota 3 waliin gurmaa'uun hojii meeshaalee elektirikaa nyaata ittiin bilcheessan meeshaalee haala salphaan naannootti argamurraa ogummaa kalaqummaa isaanii fayyadamuun diizaayinii ofii isaaniin qulqullina olaanaan gosoota adda addaa hojjechuun hawaasaaf dhiyeessaa jiru. Obbo Siisaay barsiisaa yuunivarsiitii turan fedhiif ogummaa hojii kalaqaaf qabaniin guutummaa guutuutti gara hojii kanaatti seenuun waan hawaasa fayyadu hojjechaa jiru. Maashina ittiin meeshaalee kunneen hojjetan illee sibiilotuma naannootti argamurraa hojjetanii ittiin oomishaa jiru. Gatiin meeshaalee nyaata ittiin bilcheessan kunneenii galii jiraattota giddugaleessa kan godhate madalawaadha. Haala salphaaf yeroo barbaadametti waan argataniif maashinoota alaa dhufan ilaalanii qaamolee isaa guutummaa guututtis ta'e dhibbentaa guddaa itti dabalanii fooyyessanii meeshaalee naannootti argamurraa qabatamaan baay'inaan hojjechaa jiru. Meeshaaleen oomishnu amma ka hunni keenya danda'uudha. Future kaayyoon keenya baay'eedha. Amma garuu maal hojjechuu dandeenya jennee wama hojjechuu dandeenyudha akka hojjaaru faayinaansii keenya irratti dipeend taane. Faayinaansii haga humna keenyaatti konyu ammaaf meeshaalee elektirikaa nyaata ittiin bilcheessan alarraa garana ceessaa jechuudha. Kooppii godhaat ka faranjoota alaa hinnaa galu fakkeenyaaf meeshaan daabboo itti bilcheessan oven jedhamu alaa ka galu 1,120 ka ta'e nu biratti 15,000 bitamu 10,000 haga akka humna isaaniitti haga 15,000 bitama jechuudha. Kanneen wanti mana kana hojjetamu ibn nurraa umaxinnoodha ka itti daballu baay'een isaa garuu koppiidha. Alumaa ceesifne garan jechuudha. Ka achi alaa galu as hambisuudhaaf deemne. Maaf it's more profitable. Nama baasa. Achi waan asii danda'amu hojjenniiti kan dandeenye immoo itti eeggataa deemne jechuudha. Kun rolling bend jedhama Ingiliffaan. Booyitti baasaati nu jabeessa jechuun laameeraa haphii booyyootti bahee in jabaataa rool godheeti nu baasa jechuudha. Hojii garaagaraa irra oolchina. Stooviin hunyaa eelee diizaayinii bifa garaagaraatiin hunyaa gara eelee bifa torbaa ovenii daabbootti bilcheessan bifa baay'eetu jira. Keessattuu an appreciate kan wajjin deemu aadaan keenyas maybe aadaa nyaataa keenyas ka walitti dhiyaatu Indiyaadha. Persentii maaf walitti dhiyaanna jechuun baay'ee mijaa'a nuuf Indiyaadhaadhaan ka koppii godhu. Wanti asii hojjetamu martinu isaan fakkeenyaaf baajaajiin Itoophiyaa waliin geette tuni warroota maayikiroo intarpiraayiziidha achi ka oomishamu jechuudha. Amma miliyoona 2 dalagaa mana kana keessaa isa xiqqaarraa kaasee hamma ovenii meeshaa ajaja kaminuu kalaqa kaminuu keessa harka keessaan qaba jechuudha. Anasitti qaxaramuu kiyyaan jalqaba irratti faayinaansaalii of fayyadee jira. Keessaanuu bara 2012 barumsa barataatiin ture kaasitti dalagaa ture. So yeroo sanitti kafaltii mana barumsaa kiyyaa faayinaansaalii waan mana keessatti na ilaallatu waan tokko tokkoon guutatanii ture. Sambira darbee qarshii amma ta'e keessaa walitti kukkufataan ture. Ogummaa si argadhe kanaan anis dhaabbata kana fakkaatu yookaan kan kanaa olis ta'uu danda'a. Ogummaa amma anasitti qabu kanarra dabaladhee kalaqa biraa kan koo itti dabaleet badhinaan baduudhaaf karoora qaba anis. Erganas dhufee oggaa guutaa jira. Moya eeleetiin alatti moya biraatirree barachaan jira.
እና maatii biraa ba'e immoo of danda'an jira. Magaalaa Shaashamannee keessatti waldaalee buleeyyiif aaraa gurmaaniif akka isaan caalmaatti milkaa'aniif paakeejiin deeggarsaa itti fufinsaan ni kennamaaf. Aadaa qusannoo isaanii akka guddifataniifis deeggarsi ogummaaf teeknikaa ni taasifamaaf. Dargaggoota 53 akka karooraatti qabannee hojii galchuudhaaf kan qabanne keessaa gara dargaggoota dhaabbiidhaan 13,558 hojiitti galchuu yaalleerra. Kana keessatti seektara garaagaraa keessatti tokkoffaa seektara qonnaati, lammaffaan immoo maanifaaktcharingii, albuuda, tajaajila fi furdisa irratti kan akkaataa kanaan hojiitti galchuudhaaf kan karoorfanne keessa baay'een isaa dargaggoonni fakkeenyaaf kilaastara kun kilaastara maanifaaktcharingii. Kilaastara maanifaaktcharingii kana keessatti gosoota hojii adda addaatti jiru. Hojiin mukaan jira, hojiin sibiilaan jira, hojiin gaarmentiinis jira, industirii godoo wal qabatee kan biraa immoo asumatti hojiin faayibar gilaasis jiru. Hojii kana keessatti dargaggoonni baay'een isaa akka magaalaa keenyatti fayyadamaa ta'anii paakeejii deeggarsaas argataniitu. Paakeejii deeggarsaa keessa tokkoffaa iddoo oomishaati kan deeggarsa gara keenyaa argame. Lammaffaan immoo leenjii waliigal leenjiin gaggabaaboon kennameefi kan liqis argatanii argachuudhaaf immoo ammas kan piroosesii irra jiran ta'uu isaaniiti. Kana keessatti oomishas keessatti hojjetamu keessa sharafa biyya alaa argamsiisuu keessatti gahee guddaa kan taphataa ture ta'uu isaa fakkeenyaaf faayibar gilaasii fudhachuun ni danda'ama. Biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa dhibbentaa hojii dhabdummaa hir'isuuf lammii ogummaan goome baay'inaan horachuu fi carraa hojii jiru hundarratti karaa qindoominaaf bu'a qabeessa ta'een namoota miiliyoonaan lakkaa'aman gurmeessuun seektara hojii gurguddoo ta'an irratti gara hojiitti seensuun qabatamaan jijjiirama agarsiisaa jiru. Gabbisa looniitii fi horii aannaniitii irratti akkasumas horsiisa qurxummii irratti horsiisa kanniisaatii irrattis karaa wal fakkaatu naannoo beeladaati irratti hojiin qabatamaan. Initiative Tikaan, Initiative Baalashaayit irratti, Initiative Muuzii irratti, Ruuzii irratti, Initiative Qamadiit irratti, Initiative baadiyyaa keessattis, magaalaa keessattis hojiileen maddi carraa hojii keessatti akka isaan uumaman industirii godoo dabalatee magaalaa keessatti haalli dargaggeessi keenya kilaasteroonni gurguddoon sadarkaa sheerii qofatu hin ta'in faarmii sadarkaa fakkaatan sadarkaa industirii gurguddaa kan carraa hojii keessatti uumamanii isaan kunis immoo carraan hojii uumamu karaa qaacceessa diriisoonaa isaa eeggateen haala vaaliyuu cheeniidhaan nyaannoriillee akkamitti akka duukaa qophaa'uudhaa qabu akkasumas immoo sirna gabaan akkatti walitti hidhamuudhaa qabu hojii bal'aan hojii joottanii torban darban keessatti hojiin hojjetame jira. Isaan keessaa akkuma silasinii kaasee dhimmi paakeejiiwwan deeggarsaa gama mootummaatiin waliigala magaalonni keenya dhiyeessii faayinaansii akkasumas immoo maashin liizii dhiyeessiiwwan gama bakka oomishaaf gurgurtaa dhiyeessuu wajjin wal qabate yeroo kamiyyuu caalaatti karaa dargaggeessi keenya walii barbaadamu keenya abdii horachuudhaa danda'u. Tajaajila industirii ekstenshinii illee karaa tisqeenyaan kennuu danda'an magaalota keessatti haalli kilaastarri ijaaramaa jiru gosoota kilaastaraa ijaaramaa jirus yoo ilaallu yeroo kamiyyuu caalaatti kan istaandardii isaanii eeggatan kan vaaliyuu cheenii isaanii eeggatan kan walitti hidhamiinsa gabaallee kan sirriitti yaada keessa kan galfatan qabatamaan magaalotaaf godinaalee keessatti hojiin raawwanni keessatti waan ka'umsa ta'uu danda'u waan industiriidhaaf immoo bu'uura ta'uu danda'an hojii dhabdummaas karaa hir'isuu danda'an hojiin hojjetame akkasumas hojjetamaa jiru abdachiisaa.